Akkam jirtu daawwattoota chaanalii keenya viidiyoo irraa kanan kan laallu egaa odeeffannoo haaraa ministeerri barnootaa baase jechuudha. Sagantaa barnootaa irratti jiraatse jechuudha. Kan elementarii kaasee haga sadarkaa barnootaa isa olaanaatti jechuudha kan baase jira jechuudha ministeerri barnootaa. Kana jechuunis kutaa tokko haga yuunivarsiitii warra jiran jechuudha. Sagantaa isaan karaa kam haala kamiin akka barnoota cufan guyyaa kam keessa barnoota cufuu akka qaban gara manaatti deebi'uu akka qaban kan jedhu ministeerri barnootaa kan baase waliin ilaalla jechuudha. Akkasumas immoo sagantaa haaraa kana akkamittiin haareffamee dhufe kan jedhu ilaalla jechuudha. Kana jechuunis akkuma beekamu jechuudha filannoo kan gaggeeffamu caamsaa 24 akkuma ta'een beekama jechuudha. Yeroo kana immoo barattoonni idilee yookiin immoo barattoonni yuunivarsiitii irtaan jechuudha qormaata fixanii yookiin immoo barnoota keessan fixanii gara manaatti deebi'uu hin dandeessani. Sababni isaas ministeerri barnootaa kan kaa'e waxabajjii keessa akka fixanii jechuudha. Akkam ta'a yeroo filannoo kana akkamittiin barnootatti fuduu dandeenya akkam godhama haalli barnootaa kan jedhu waliin diippilii kan laallu ta'a jechuudha. Dhumarrattis jechuudha barattoonni qormaata biyyoolessaa barana fudhatan jechuudha. Haalli qormaata keessanii jechuudha. Filannoo boodamuu filannoo duraa haalli kun hagam dhugaadha kan jedhu waliin kan laallu ta'a jechuudha. Ministeerri barnootaas kana keessa caqasu akkuma yaaletti jechuudha waliin kan diippilii ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti daawwachuu keessan dagatina warri haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan viidiyoo kana immoo like gochuudhaan warra hiriyoota keessan yookiin immoo obboleewwan keessan viidiyoon kun gargaaruu danda'a jedhamu warra baratan hundumaafuu ergaa jechuudha. Sababni isaas elementarii kutaa elementariitii jalqabee haga yuunivarsiitii barattoonni jiran sagantaan isaanii hunduu as keessatti hammatamee jira waan ta'eef hundumaafuu share gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha ni jalqabnaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu ministeerri barnootaa jechuudha bara 2018 bara kana jechuudha akkuma barnoonni jalqabeen seera baruuf barsiisuu bara 2018 haala armaan gadii kanaan kaa'ee jira jechuudha. Kana jechuunis yoom akka jalqabanii fi yoom akka fixuu qaban jechuudha. Sagantaan kunis egaa kan jijjiirame miti jechuudha. Hunduu kan jijjiirame yogguu ta'u torbee kana immoo ministeerri barnootaa sababa filannoon ji'a caamsaa keessatti akkasumas caamsaa 24 sababa ta'eef jechuudha. Yeroo kana immoo barattoonni hundi keessaanii jechuudha sadarkaa xiqqaadhaa sadarkaa yuunivarsiitii jiran hundiyyuu barnoota irra jiru waan ta'eef jechuudha. Haalli kamiin filannoo gaggeessuu danda'u filatanii immoo akkamittiin itti deebi'anii immoo barnoota isaaniitti fufuu kan jiru ministeerri barnootaa dhaabbilee barnoota olaanootiif akka chaappasaatiin ibsattee ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Asirraa kanas Oromifaan gaafa eegnu jechuudha. Caamsaa 24 bara 2018 jechuudha barattoonni yuunivarsiitii yookiin immoo barattoonni dhaabbilee olaanoo jechuudha filannoo kana dura yookiin immoo caamsaa 24 dura barnoota fixanii akka gara manaatti akka deebi'uu qaban kan hime ture jechuudha. Garuu qulqullina barnootaatti gufuu akka hin taane akkasumas immoo barattoonni garaagaraa qormaataaf qophaa'uu waan qabaniif jecha kana jechuunis yeroo qormaataaf qophaa'an jechuudha akka dhiphina yookiin immoo akka milkaa'ina isaanii irratti gufuu akka hin taaneef jecha jechuudha. Guyyaan filannoodhaaf isaan ta'uu qofti akka kennamuuf yookiin immoo filatanii akka deebi'an jechuudha akka eeyyamamuuf ministeerri barnootaa kan ibsedha jechuudha. Kana waan ta'eefis barattoonni jechuudha guyyaa eeyyamameef keessatti jechuudha deemaniitoo filataniitoo akka deebi'an ministeerri barnootaa hubachiisa kan kennedha jechuudha. Kanaafis akka ta'u boordiin filannoo barattootaaf akka mijatu jechuudha haalli akkamittiin akka isaan filachuu danda'an akka mijatuuf gargaarsa akka gootan jechuudhaan boordii filannoo kan hubachiisadha jechuudha. Kanaafuu barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo jechuudha yeroo kana filachuudhaan gara yuunivarsiitii deemanii akka barnoota isaaniitti fufan ministeerri barnootaa haala kanaan ibsuu yaaleera jechuudha. Sababni sagantaa kana jijjiiramu jechuudha. Kana dura caamsaa 24 dura fixanii akka galan kan himedha jechuudha akkuma beeknu jechuudha. Sababni kana jijjiirameef jechuudha qulqullina barnootaa irratti akka gufuu hin taane akkasumas immoo barattoonni qormaataaf qophaa'an akka dhiphina keessa hin galle jedhamuudhaan sagantaan haaraa kun oofishaalii kan bahedha jechuudha. Kanaaf barattoonni jeequmsa tokko keessa odoo hin galiin akka barnoota keessan itti fuftan ministeerri barnootaa kan kaa'edha jechuudha. Warri yuunivarsiitii jiran jechuudha haala kanaan barnoota isaanii gatti fufanii booda jechuudha exit exam yookiin immoo qormaata ittiin yuunivarsiitii ba'an yeroo kan fudhatu yoo jettan waxabajjii bultii 3 haga 10 bara 2018 jechuudha kan fudhatan ta'a jechuudha. Kana jechuun guyyaattiin exit exam yookiin immoo qormaata ba'iinsaatti qoramadha jechuudha. Qormaata ba'iinsa erga qoraman kana booda immoo graduate week kan jedhamu yeroo eebbaa jechuudha. Torbee eebbaa kan jedhamu jechuudha. Bultii 11 kaaseeti jechuudha kan isaan immoo yeroo sun kan ta'uu danda'u jechuudha. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12 yoom kennamaa kan jedhu gulaalle jechuudha. Akkuma ministeerri barnootaa kaa'uu jaalatte jechuudha. Waxabajjii 22 haga adoolessa 10tti akka kennamu ibseera jechuudha. Oofishaalii jechuudha. Isaan alatti sagantaan jijjiirame tokkumaa hin jiru jechuudha. Wanta kutaa 12 jedhanii kaan hin jiru jechuudha. Sagantaa armasa jalqaba kaaniin kan jiru yoo ta'u isinis kan qo'annaa keessan akkasumas immoo sagantaan qormaanni keenya akkana jettanii qabattan jechuudha. Filannoo booda jettanii qabachuu qabdu jechuudha. Filannoo booda kan ta'udha jechuudha. Probability yookiin immoo carraan ta'uunsaa olaanaa kan ta'edha jechuudha. Yookiin immoo yoo kan jijjiiramu ta'e dhiyoo kanatti beeksisuu qabu ture hin beeksisne. Kanaafuu carraan ta'uusaa jechuudha. Yookiin immoo sagantaa arma duraatiin itti fufuu waan ta'eef otoo jijjiiranii jalqaba irra mirkaneessa tokko kennuu qabu ture jechuudha. Kanaafuu hin jijjiiramne oofishaalii jalqaba kan baasan isuma kanadha jechuudha. Qormaanni keessan filannoo booda kan ta'udha jechuudha. Barataan hundiyyuu kan barnootatti dhaabuu qabu waxabajjii keessa jedhamee akkuma beekamu jechuudha. So hundi keessanuu kan barnootatti fixanii gara manaatti deebitan jechuudha. Waxabajjii keessa akka ta'edha jechuudha. Isa booda wanti dhumu isa fuuldura wanti dhumu hin jiru jechuudha.
Kun chaanalii keessan chaanalii Brilliant Science yeroo hundumaa odeeffannoo dhugaa fi haala barnootaa irratti tiipota garaagaraa kan isinii kennu akkasumas immoo gaaffiiwwan garaagaraa kan ittiin hojjennudha jechuudha. Akkasumas ibsa bal'aa kan akka sabjektoota kan akka maatsii, fiiziksii, aptituudii kan akka ingiliffaa, kan akka baayoloojii kan ta'u kan irratti kennamudha jechuudha. So subscribe gochuudhaan hiriyoota keessan hundumaaf share gochuudhaan chaanalii kan akka guddistan isinii jira jechuudha. Yoo odeeffannoon haaraa jiraate atattamaan kan isinii ga'udha jechuudha. Comment gochuun dagatina, like gochuun dagatina, share gochuun dagatina. Bara barnootaa gaarii.